سبب ثاني في مساعدات اللي حسيت إن قدرت مجلس مساعدات يهدونا كم تجيسا. شغويان الرا جمّچو هنگنا جمّچو ند گم تنگنا جيت سيمون دندو كيرو هرجيرتي كمرة وانا مخاسن الرا قال دومي سنجن ترمبتو ان شاء الله غافنا ارمي جمّچون ست دگم تمي اكم الرا الرا وانو مان جي وبسيون بيخو كانت سبابي سبلم من توبيا دا بكتنا والكيسه جمّچو دانا كانت هرجين نودو خوني سبا صدر هاريا ان شاء الله خن جمّچو وجينو دو هو مكابي نو تلو حساباتو ربي نو اغدو يجاتي ويارا خن جمّچو گايسو جرا ورينو دا محمد ادريس يوخا ودا انما يروهن دغرته حواس خنيا كان برتي يروهن داو شورا الانا لم برد ابچودان درمچا تور توكو مي ارا غابي بيدبي وجغونا درادر سيو بليا كيا مان اورمو دا خم بيجون دا جرتن سلامتان دي جبكو كيدو سيمبرا گيسو گويا نرانتنا اكومي سيلا تنيگر تنكرتي جيجيرما ابيجين ايثيوبيا خيسه فيدسن نوتيس سفارة سعودية عربية تركمنا أكثر guyyaa irraan tanaa kun guyyaa kan duraan irraa adda maaltu adda godhoo jettee an waggaa torbaan as keessa jira yeroo guyyaa tokkollee ayyaana sabaaf sablammoota asii kabayyeen beeku tanaafuu har'a gammachuu guddaan nu dhagaame tanaafuu injifannoo dilalla miidhagsanii itti fufaa jiranii qeeroon harar gada gaarraa diplomaasii Itoophiyaa ta magaalaa Riyaad keessatti haala kana أبغى كمجوا الران تنا شغوية يتمو yichisa yettamo wannummaan injirre injirtu gaa sabaa sablammoota kun akkuma agartu kana harargee oromoon aboga akkana galatoo baga gammadanii waliin baga waliin gammanne laakiin takkitti immoo harargee ta'uu tayyaaf alhamdulillah haalaanin gammadaar buku carcari arran dana ayyaana sabaa sablammoota kanarratti bakka tana dhufnee nuti aadaa harargee agarsiisuudhaaf qophii irra waan jirruuf inshallah gaa akkanuman jaa ni xumurrennee yaanna akka jinni keessaa hafnennee yaanna sabaa sabaa sablammoota kana tokkummaan hirmaannee kan dhufne eega dhufnee garrees gammachuudhaan uummanni keenyallee ni jirra. sabaa sablammoota keessatti oromoon harargeedha akka jirru ni jirraa keenya bakkayyuus beeksisuudhaaf addunyaa kabachiisee ilmaan oromoo bakka argataniif hayyu duree qeeroo naannoo Riyaad tan harargeetiin dabalamtee hundi isaaniitu nice to meet you jennaan waan har'a gammachuu guddoo natti dhagahame har'a maashaallah sabaa sablammoonni walitti dhufee keessaa waan argina kan calaqqee aadaa isiitiin akkana dhagamaanuma jee himuun qabu maashaallah tabaarakallaa oromoo ta'e jiraadhaa isiniin jaa isinillee bakka jirtanii kan dhufee kan dhufin hundinuu gammachuun isiniif dhaama. Gammachuu adda addaatiin na dhagahama oromoon akkanatti walitti dhufee aadaa keenyaa fi sabummaa keenyaan tokko taanee akkanatti jiraachuun gammachuu hedduu na dhagahama. Abiyyu Ahmadi inshallah waan hunduu deemsu jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guyaan har'aa guyyaa sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa keessa waliin jiru hunda wajjin bakka safaraa Itoophiyaatitti waliin gammachuu guddoo qooda irraa fudhannee dhufnee kun asitti namoo aadaa isaa ibsatee gammachuu walii dhageenye wal taanee tokko